أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله وني برنامج كينيا كتاب أربعين النووي رجرة حديثا قد أسقلفا رجرة جتشو. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس الراودي فمي رضي الله عنهما ربي نسال لمان الراه جلت ابن عباس في عبد الله المسال قال نجد: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول ربي بودت انتهج. كنت ننتهي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول ربي بودان انتهي. رسول ربي بودت انتهي. رسول ربي بودت انتهي. يوما قيا تك رسول ربي بودت انتهي ججودا. أيان الرتي أصوني في هرّي وهي رتانو. يابي وهي رأسو تانو ججو. يابي وهي رأسو تانو. رسول ربي ددوبير آن انتهي أدي الله رسول ربي ججو. يوما قيا تك فقال رسول نجي عليه الصلاة والسلام: يا غلام يا غربا يا مجاهدين. يا مجا إني أعلمك سبرسيسا كلمات جتشوان هدودا سبرسيسا. جتشوان هدون سبرسيسا قركي أسكبي قلبي قركي أسكبي جج. احفظ الله ربي تيفد يحفظك جتشو ربي ستيسا جج. احفظ الله ربي تيفد حق ربي تيفد أعج ربي تيفد يحفظك ربي ستيسا. Gaafa ati ajaja rabbii tiksitee waan rabbiin sitti kenne, waan rabbiin si ajaje ajaja isaa rabbiin tiifachuu jechuun waan rabbiin si ajaje hojjettee waan rabbirraa si dhorkirraa fagaachuutu rabbii tikfachuu jedhama. Yahfadka gaafa sana rabbiin si tiksa, hamtuu hundarraahu rabbiin si tiksa, waan jibbamu hundarraahu rabbiin si tiksa. Hadiisni kun hadiisa akkaan bareeda. Adii akka waa baay'ee dubbatu sirriitti dhaggeeffadhaa, itti fayyadamaa namaan rabbinu haa taasisu. Ihfadhaa jechuun ihfadillaaha. Yaa gurbaa hammas rabbii kee tikfadhu. Tajidhu ni agartaa, tujaahaka fuuldura keetti agartaa jechuudha. Fuuldura keetti agartaa. احفظ الله ربي تكفد تجده ججون ني أغرتا بؤا وربي ربي تكفتشو أجج ربي تكفتشو سني غرتا تجاهك فندركتي أغرتا غاف أمر ربي تيفتي كربين سي تكسو جرو بؤا رب تكسين سرعتي ربين أجج ربي قوتسن فندرو مكتي أغرتا جج أمو من سي كفلم هنقوم أجج ربي قوتين هنقوم ربي قوتين rabbii kee jechuudha argita jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo rakkinaa wahii rabbii kee hojii khairii hojjette cinqii wahiitti dhufte yaa rabbi sii wajjin waan sana hojjedhe gaafa jedhe asumatti haajaan kee furmaata sii argata. Oromoon dura keetti agarta jechuudha. Akkasuma amri rabbii asitti hojjetta. Rabbiin sababaa godhee jechuu haajaa kee gara biraatiin sii baasa. Asitti immoo ajaja rabbii hojjetta. Rabbiin akhiraatti immoo hojii bareeda qabrii keessatti jazaa bareedaa ta'e sitti dhufa jechuudha. Kanaaf amrii rabbii tiifachuun akkasii. Fuuldura keetti agarta jechuun duniyaa qofa irratti hin eegin ganda qabriitu jira, ganda akiraatu jira, ganda azaabaatu jira, ganda baay'eetu jira jechuudha. Si galee fakkeenyaaf du'aa yeroo kadhatan ammatti jenna. Laakiin akka keenyatti haa jarjarru malee du'aa'ii muuminaa rabbiin ulaagaa du'aa'ii guunnaan hinuma qeebala. Laakiin du'aa'iin bakka saditti bahee tokko ammatti tokko immoo balaa ati hin beekne wahii kan silaa sitti dhufuu deemu kan rabbiin qofti beeku sana sirraa deebisu. Galee tokko immoo lakkii jedheetuma har'a qofatti hin fixini jedhee akhiraatti achi sii kaa'a jechuudha. Gaafa sanatti hin gammadda ga'a. Izaa sa'alta yeroo kadhachuu barbaadde yeroo kadhatuu barbaadde fas'alillaa rabbii kee kadhadhu rabbii kee kadhadhu jechuudha. Rabbii kee kadhadhu jechuudha. Maaliif hadiisa biraa keessatti hadiisa tirmizii keessatti namni rabbiin kadhanne jedhe
rabbiin isarratti dallana jedha. Kanaaf rabbiin yoo rabbiin kadhanne boonaa jette innalladhiina yastakbiruuna an ibaadati jedhe ibaadaa kiyyarraa warreen boonan waggaa waan tokko kadhatte fas'alillaaha rabbiin kadhadhu jechuudha. Rabbiin haajaa kee hunda sii baasa. وإذا استعنت وقا غرغار سبر بعد فاستعن بالله رب ما غرغار سفر المنا ماتني ماتين المنا مات مالك كسكسين جدين يا رب أتبك نبيتا تناباس جنان سلا علم منامات سيباسا مس دفه سببات علم منامات سيباسا أكنا من دفه سم سيباس ربين سلا في سجد يا رب يا كنا كبا يا كنا يا رب كنا رتنا غرغار من بربادان ربين كا نما با يسيكا سجد أتمان ولا ربي بران أبمين fuuldura rabbiin dhaabamin harki kee rabbii biraa gadi hin godhatin si galee kajeellaa rabbiidhaan irraanfatin cinqii keessa jiraattus karaa rabbii keetii shirkii awliyaa qabrii qubbitti qalbii kee achiin garan galchin si galee akkas ta'uu qaba. وعلم بك أن الأمة أمني لو اجتمعت وصولي كبمت على أن ينفعوك سفي دورتي شيء وهي تقر بشيء وهي تكون سفي دورتي وصوني في ولدتك كبمت لم ينفعوك واس فيدنوا إلا بشيء وهي قد كتب الله والرب نسب الرئيس لك سيف وهي رب سيف بالرئيس أذلت سيف الرئيس سنة ملس فيدو هندندن أدنيان قوتون إنسي جني ملايكان هندي إسيتو ولتك بمت سفيان يوني كان جنن تاني والرب دران أذلت أكنا تاتا جدي سيدة برس سنة ملك waa tokkollee achi si fayyaduu hin danda'anuu jechuudha. Kanaaf ilma namaa na fayyada. Ilma namaa takkana naa ta'a jettee qalbii kee ilma namaarraan kaa'inii jechuudha. Maaliif? Hirkoon namaa si jalaa caba. Hirkoon rabbii immoo abadan. Hirkoon rabbii irratti hirkannaan rabbiin sin lakkisu sin dhiisu jechuudha. Qobaatti sin dhiisu rabbiin. Atummaan rabbii keerra of kaa'u ilma namaarra of hin kaa'in. وإن اجتمعوا وسوى لكبمني على أن يضروك سميد الرد بشيء وهي تكون لم يضروك جتون سندررنو إلا بشيء وهي قد كتبه الله رب سرت بر سيوتيم عليك سرتي سيمينا سبليسنا بيكنا سبامنا بيكنا كنا سيقونا جراني يوني في الرد سي ورد ولي قلا أولا اللي واتقل سميدو هندندانو waan rabbiin duraan azalitti sii dabarse yoo niifte wanni rabbiin sii dabarse sunoo hin hafu jechuu abadan hin hafu. Nabi Muhammadiin hin ajjeessinaa karaa meeqaan hin ajjeessinaa irratti walii galanii waa hunda walii galanii dadhaban. Duraan rabbiin harka keessanitti miidhamaa murteessine haa kanaaf akkasii jedhu. رفعت الأقلام دبين ما متجا والنسي فيدس والنسي ميز قافما عزلت دبرت جج رفعت الأقلام على قلم نفودم تجرتي ججورج قلم نفودم تجرتي وجفت الصحف ورقان اللي قوي تجرتي قلم نواك جرتي برايس قوي جرا وني توكو أجرا هندي بيو ما يبدل القول لنجد ربي نبرت جتي توكو هنججيرا مجج هايا أما قا قلم نس دبرت وني هندينو أكسي أما مو نمني توكو حديث برهدو كيستي مو namni rabbi fakkeenyaaf rasuula alayhi salaatu wasalaam hadiisa biroodhaan odeesse keessatti namni rizqiin isaa bal'achuu akkasuma umrii isaa keessa achi butamuu dheereffamuu barbaade rahima hasaa hamatfatu jedha hadiisni biraa. Quraan immoo kana deeggaru lubbuun tokko ajalli isaa gaafa dhufte achi butamuu as butamuu hin danda'u faa jedha jechuudha. Hadiisni immoo sababa rahima namni maxxanfatee achi butama jedhe akkata lamaan irraa jawwaban ziyaadaan asitti rabbiin namni rahima maxxanfate umriin isaa achi dheereffama kan jedhe kuni barakaa umriidhuma isaa kana keessa rabbiin godha jechuun barakuma rabbiin achi keessatti godha jedha. Amma yookaan ziyaadaan immoo haqiiqumatti rabbiin ziyaadaa godha jedhan yeroo dubbatan ulamaan suni maali jennaan akka rabbiin maleekticha beeksise jedhan namni tokko fakkeenyaaf ebelu yoo inni rahima maxxanfate umrii 70 qabii fi umriin 70 jiraata jedhee maleekaa beeksisa. Yoo immoo rahima maxxanfachuu dide umriin isaadhaa 70 yoo maxxanfate immoo 80 ta'a
كربين أكلي دبرسا جدًا كان jedhanii irraa jawwabani. Laakiin isuma kana ammoo jedhan hamtuu sirratti dabarfate yookaan faayidaa sirratti dabarfate tokko immoo hadiisni sahiinii qadara rabbii wanni tokko hin jijjiiru du'aa'ii malee. Du'aa'ii kadhannaan immoo yoo duraan hamtuun sirratti barreeffame rabbiin sirraa haqa du'aa'iidhaan jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam. رواه الترمذي حديث الترمذي تقباس وقال نجد حديث حسن حديث يكون حسن صحيح بريدا لجد وفي رواية غير الترمذي أقسم رواية أقسم أدو الترمذي أدرس كان ينتهي كيسة مو احفظ الله يجور ربتي فرد تجده نقرت أمامك فورك تعرف إلى الله يا بوبي إلى الله كما ربي تبيكمي في الرخاء يروب لنا دا يروب لنا دا بلو كيسة يجرت ربي كي تبيكمي yeroo bal'ina qabdu gara rabbii kee beekame yeroo fursaa qabdu salaatuudhaan soommanuudhaan ibaadaadhaan yeroo rakkinii qabdu yeroo fursaa qabdu wahii yeroo raahaa qabdu wahii baradhu ilmis baradhu diinis baradhu rabbii keetiif salaat soomman khayr hojjedhu rizqii gaafa qabdu sadaqadhu maal si fayyada kun yaarifka jechuun rabbiin si beekaa fi shiddati ayyee jajjabeenya yeroo ati cinqii keessa jirtu si beekaa jechuudha jeeniin maali gaafa cinqii keessa jirtu akkas ati taatee miti gaafa immoo bal'ina keessa gaafa cinqii immoo rabbiin siif godha jechuudha. Waalan beeki annama akhtaak wanni duraan si bira kute sin tuqa jedhee wanni azalitti si bira kute lam yakun taane liyusiibaka kasi tuqu hin ta'u wanni duraan sin tuqu jedhame الدنيا رت في وني ستتوقع ونجرو جج وما أصابك أما وني ستوقع أزلت وني كن ستوقع جرامي وني بري فم لم يكن إنسان ليختيك كسب ركوت تاني أبدا وعلم بك أن النصر تمسار جوني مع الصبر أفسا وجني يو أفسته تمسار جتا يو أفسته ويتبات يو أفسته قدنا ديس يو أفسته بكا دروما جس يو أفسته علمي تجس يو أفسته وهندا أرجت ججو وأن الفرج فرمات أرجوني مع الكرب أي بعد الكرب ججو تنكي بوداني فرمات أرجتا وأن مع العسر تنكي وجني يسر بل نجرة إيجا تنكيتي إيجا ججبناتي يسرى لا بنجرة إيجا دروماتي إيجا مسكين ماتي دروم جرة إيجا واللالماتي هو بيكم سجرة إيجا ركناتي هو بل نجرة ججو رجل eega sitti dhiphattee sitti bal'eetu jira eega dhukkubsattee fayyaatu jira akkas jechuudha rakkoo hunda boodaa hoo bal'inumatu jira jechuudha kanaaf hadiisni kana fakkaataa jechuudha kanaaf kaleessa sin qaraane guyyaanis kamiisa dummata fuuldura jira hadiisa tokkotti isinii dabala الحديث العشرون حديثني دي دم فاني عن ابي مسعود ابا مسعود الراوي عقبة بن عمرو الانصاري البدري عقبة أنصار ابن عمري الأنصاري ورا أنصار البدري ورا بدري أكيل خندق رضي الله عنه ربي الرجال قال نجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع ربي دان نجري إن مما أدرك الناس بري وأن من دك برا نجرا من كلام النبوة الأولى حاسوا نبيوت دراني را وأنجر كينيت إذا لم تستح يروهن كانفتين وقاهن كانفتين فاسنع ما شيتا وان فيت هجد وان فيت هجد جتشو تجرا رواه البخاري بخاري تديس غافك انفتشون سبي يلو غافر ابدي انفي غافر ابدي وان بربادي هجد مالي ربين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أبان بربادي أبان بربادي أكفر لكن إنا أعدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها نتكافر توتم قبين يجرى إبدا يجو جغل لسيدا اتنان نمتو كيسابا هندن دي قبسين سنة إيغتا أبان توليو غرا جنتا خندي دي هو غرا عذابا جيجو تولي هنجر لكن مو عليك البلاغ سرت جيسو مجرى اتهمو سرت تجرى جيجو غافين كانفتين وان بربادي وجد Qaanfii dhabame kun qaanfii ilma namaa keessaa dhabama jira salaatu salaam booda keessatti hayaanni dhabama akka hayaan amma dhabame dubartoonni qullaa deemee dhiirri qullaa deemee tiktoo kanarratti maaltu waan akka deemu jiru isin quba qabdan miidiyaa hundarra akka qabdan safuun dhabame
إسلام ما دان ألتو آدان نما هندايو أمنتان هندينو warri kitaaba qabanuu kan hin qabne illee hundi isaatu booda dura isa yoo laalle safuu qaba. Fakkeenyaaf uummanni Islaamaa nuti Quraanaaf hadiisa qabna durumaanuu tokko safuumaan alatti Yahudaa Nasaaraan Tawraatii fi Injiil safuu isaanii qullaa deemaa hin jedhu mataa qullaa deemaa hin jedhu uffata akkasii uffadhaa hin jedhu dhiiraanis akkas hin jedhu fedhiitu jala deema. Fakkeenyaaf warra kitaaba hin qabne mushrikaa fi akka waaqeffataas fakkeenyaaf waaqeffataa barbaanne uffanni isaanii aadaan isaanii uffata kabajaa qaba duraan babal'aa gaabii maal qaba malaakin booda'u sheexaanaa fi nafsiyyaatu namatti taphatee warra shari'aadhaan hoogganamee guyyaa qiyaamaatti rabbiin haa taasisu. Walumaan raawwan sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warra tajwida seenaadhaani.